بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن dhaggeeffattoota keenya fakkeeyyiidha. Alhamdulillah baga jiraattan isiniin jenna bakka jirtanitti rabbiin tika ofii keessa isinaa kaatu jecha sagantaan keenya ka guyyaa har'aa seenaa sahaabdotaatii sanirraallee seenaa Binu Abiwaqaasiitii sanirraallee kutaa 8ffaa jirra. itti dhihaadhaa itti wal dhiheessaa isiniin jedha duuba kutaa 7ffaa keessatti dubbannee jirraa waan achi dura haasayame akka murtiin akiraan lola ta'e akka faarisillee lola irratti murteeffattee kanarratti waliigallee jirra dubbannee jirra jechaadha. Kana haga bakka saniititti ummanni faarisii achi booda nama erganii isintu bishaan nutti as ceeyamoo nutu isinitti achi ceeyaa jedhanii ummata muslimtootaa gaafatan amma waraana walii eegaluufi. Sa'ad binu Abiwaqaas waan jedheen isin nutti as ceeyaa hogganaan jeeshii muslimtootaa Sa'ad ilma abbaa Waqaasiiti. Hogganaan jeeshii Faarisii Rustum jedhaniin ka waliigala ka jalatti jiru immoo hedduu akkuma gamanaallee hedduu. Duuba isin nutti ayceeyaa jedheen duuba Sa'ad binu Abiwaqaas. Achii isaan bishaan ayceeyan. Duyda duubni isaanii bishaani. Amma istiraateejii lolaatiif ummata muslimtootaatiif mijjaawa. Ummanni muslimtootaa yoo caban duyda duubatti jalaa baqatanii eegasanii agartee akkaataa lolaa tolfatanii itti deebi'uudhaaf ni mijjaawa. Lolli aslan yeroo sijja baatanii baqatta. Wayita baqattu kana ummatni muslimtootaa immootu hogganaa isaanitti baqachiisa malee akkanumatti ofiin hin baqatu. Waliigalatti yoo baqatan akka shari'aa islaamatitti yoo waliigalaan baqatan rakkoon qabu. Yoo keessaa namni tokkochi callaan ol ka'ee fiige immoo namni sun yoo ka du'u taate halaaka amriin isaa. Nabiin keenya 7 nama halaayitu keessatti dubbate. Jeeshii muslimaa biraa fiiguun biraa baqachuun 7 nama halaayiturraa takka jedhee waa 7 ka nama halaaku dubbatee sanir keessatti takka dubba isii tana dubbate. Baqachuun hin ta'u. Waliigalaa yoo baqatan immoo rakkoon qabu. Ammallee yoo agartee bakka tolfataaf bakka istiraateejii lolaa tolfataaf duyda duuba jalaa deebite. Ammallee yoo kophaa si marsanii kophaa kana jalaa gara jeeshii agartee gara jeeshititti jalaa achi fiite. Kuni dheefan jedhamu. Kunis agartee akkaataa lolaa tolfatu. Duruma dhaabattee gowwummaa akkanatti du'uu kanallee shari'aan hin feetu. Maal feetiree? Akkaataa mijjeeffattee akka isaan kana ittiin injifannoo argamsiiftu godhuu qabda. Ufalaakuu callaa miti wanni fedhamu. Shahiidummaa callaa akkanumatti callisanii shahiiduu miti. Isaan kana haga danda'aniin irra ooluu yaalu. Suma akkas yaaddu agartee yoo kaduutu taate shahiidummaan tante. Haala kanaan lolan duuba. Kanaaf amma wanni ummanni muslimtootaa duyda duubni saharaan ka wanni duyda duuba isaan rakkisu hin jirre wanni tolfatanii fi istiraateejii lolaatiif isaanii tola. Warri mushriktootaa yoo ni baqanna jedhan bishaanitti dhuman duyda duubni isaanii bishaani. Kallattii dildilaati warri jiru callaa yoo dildilarraan achi bahe malee warri kun kallattiin isaan baqataniin hin jiru. Kuni chaansii ummata muslimtootaatiif. Chaansii guddaa. Akkaataan agartee qubsuma waraana lameenii chaansii guddaa. Chaansiin ummanni muslimtootaa waraanni isaaniillee xiqqaa. Waraanni isaanii xiqqaa. Duuba waraana gara 40,000 caalu. Waraanni agartee ruumii immoo 240 jenne. Duratti wanni dhufe 140 dhufe. Duyda duuba humni biraa ida'ama. Haala kanaan duuba waraanni wal fuuldura dhaabbatee Sa'ad duuba lafa istiraateejii lolaatiif mijjaawutti isaan baase. Isin nutti aibaa jedheen. Gizee hedduu ummanni muslimtootaa wanni rabbi isaaniin gargaare istiraateejii lolaa beekan. Bakkitee mijjaawufitti malee lolan. Lafa saharaa keessatti malee lolan. Gaafa ammaa duula yamruukillee lafti isaan qabatan saharaa ka duyda duubni agartee gara arabaatitti aanu ka yoo baqatanillee biyya isaanii keessa baqatan duyda duubatti yoo ka deebi'an taate bakkitee tolfattee itti deebi'uu dandeetta gaafa akkasii. Yoo duyda duubni kan kee hallayyaa ta'e yoo duyda duubni kan kee bishaan ta'e bahara ta'e
duuba garri ati baqattu garri ati sochootu hin jiru sayfii callatti takki qaceeltee dhumu takki bishaanitti dhumu waan kana rakkoo akkana nama mudata. Waraanni Abii Ubayd binu Mas'uud as-Saqafii gaafa kaan akkasitti dhume isiniin jedhee isinii himee jiran seeya karaa feesbuukatti irratti yeroo barsiisu. Duuba amma bakka kanatti Sa'aad nutti as bahaa jedheen duuba nutti as bahaa jedheen achii waraanni isaanii ay bahe. Waraanni muslimtoota bakkuma isaanii ka qabatan jiran. Yeroo kana Sa'aadii ilma Abiwaqaasii dhibame duuba. Allahu akbar. Chaansii bada. Yeroo akkanaa keessatti dhibamuun sanuu hogganaa waraana nama fardii ka kophaan taane namni jeeshii hogganu. Yeroo kana dhibamu jechuun akka malee dubbii laafaa miti. Dhukkubni inni qabameen irqun nisaa jedhama duuba. Irqun nisaa hidda dhalaadhaa jechuudha. Duuba dhukkubni kun ka fardallee yaabbachuu isa dhoowwe. Ka taa'ullee isa dhoowwe. Taa'ullee hin danda'u lafuma kanaayyuu. Farda gubbaallee taa'uu hin danda'u lafallee taa'uu hin danda'u. Yoo ciisee fi yoo dhaabbatee hafe malee. Hidda agartee lukaa kanarraa ka'ee haga hidda mataatti hidda tokko jira ka achirraa ka'ee agartee akkasitti deemu hidda kana qabame duuba. Bakka tokko socho'uu hin dandeettu bifa sanii. Sa'aad maal godhe duuba? Sa'aad duuba jogola tokko argate. Dallaa dheeraa waan akka fooqititti ijaarame kana dheeraa kana argate duuba. Ka irra ol bayan. Achirra ol bayee tiraasii fuudhanii qoma isaa jala kaanii fooddaa isaa keessan morma gabbaafatee tiraasii kanarratti gadi gombobee akkasitti dhaabbata. Achirraa waraana lafatti gadi ajaja duuba. Laal haginni rakkate. Achirraa waraana lafatti gadi ajaja Sa'ad bin Abiwaqaas radiyallahu anhu wa ardaahu. Ammallee fuula isaa kana guutuu qaama isaa kana guutuu bugurii itti gadhiise. Shif jedhee irraan garagale duuba guututti qaama isaa. Sa'aad osoo lolli jabaatee namni agartee kallattii adda addaa olii gadi baqataa inni namni tokko isaa waliin hin jiru kophaa gorra'ama jedhan guyyaa sana. Hoggantichi jeeshaa ka achirraa ummata ajaju kun osoo achitti waraanni Faarisii ka itti dhufu taate waraana muslimaa cabsee kophaa gorra'ama inni. Garri inni siquu danda'u tokko hin jiru dhibamaadha. Dhibamaadha duuba. Haala kanaan Rabbi isarraa haa jaalatu labsa dabarse. Waan jedhee Khaalid nama jedhan Khaalid bin Waliidii miti Khaalidii biraati. Isa kana file. Ani ajaja isatti dabarsaa inni immoo isinit dabarsaa akkasiin agartee tartiibni waraanni haa hoogganamuu jedhe. Ani isatti dabarsaa jedhe ajaja. Inni immoo isinit dabarsaa jedhe. Akkasitti waraanni haa hoogganamuu jedhe duuba. Yeroo kana namni tokkollee akkan sochoone waraanallee akkan eegalle haga zuhurii salaannutti jedhe. Sa'ad bin Abiwaqaas radiyallahu anhu. Maaliif jennaan nabii keenya irraa baratan isinii himee jira. Khaalid bin Waliid illee sa'a san malee lolu. Yeroo hedduu dubbadhaa. Karaa agartee peejii kiyyaatti yoo na hordofaa jiraattan. Duuba Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam yoo ganama subii hin lolle gara saafayaa lola yeroo agartee bubbeen bubbifte. Maaliif jennaan bubbeen tumsaa Rabbiiti subhaanahu wa ta'ala. Bubbeen tumsamaa jedha nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam. Kanaafuu yoo gara ganamaa subii lolanii yookaan achi dheeressuu barbaachisa namni muslimaa yeroo lola lolu sunnaan akkasi. Akkitti nabiin keenya nama qaraa'ise. Maaliif jennaan bubbeen tumsa ummata muslimtootati. Bubbeen maan bubbiftu xiqqoon ati ilaaltu tun. Isiidhaan tumsama jedha nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam. Jeeshii Rabbiin ummata muslimtootati ergu. Kanaaf Sa'aad haga zuhurii salaannutti namni tokko akka waraanan argamsiifne jedhe duuba. Akka lolle jedhe. Kanarratti walii galan. Haga zuhurii salaatanii ni eegan. Salaanni zuhuriidhaani salaatame. Wayita achirraa bahan
waan sa'aaditti ajaje insha Allahu ta'ala darsiitti antum keessa dubbanna yoo rabbiin alamaa fedhe.